Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoo yeroo kanaaf qabannee dhufne kan isiniin geenyu ta'a. Subscribe, like, share gochuun waliin turaan affeerraa keenya kabajaati. Odeeffannoo keenya jalqabaatiin humni finxaaleyyii naannoo Amaaraa hooggantoota fi kaabinee mootummaa 31 ol rashanee jira jedhame odeeffannoo kana gabaabsinee kan isiniin geenyu ta'a. Odeeffannoo keenya lammataatiin dhimma Sooriyaa kan ilaallu ta'a. Egaa Sooriyaan bulchiinsa Abbaa Irree Bashir al-Assad aangoo irraa kuffiste guyyaa tokkollee osoo hin bulin gammachuu bilisummaa osoo hin dhandhamin weerarri hamaan gama Israa'eliitiin irratti raawwatameeti kan jiru. Balaan kun inni mudata jedhee namuu hin eegne. Yaa ta'u malee Sooriyaan guutumatti Israa'eliin marfamteeti kan jirtu. Ergamaa Sooriyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii dabalatee biyyoonni Arabaa hedduun waan kana cimsanii balaaleffachaati kan jirani. Nutis odeeffannoo kana bal'inaan qabannee jirra. Odeeffannoo keenya xumuraatiin ammoo waraana waliin Suudaanitti gaggeeffamaa jiruun guyyaa kaleessaa dhukaasa boombii barmeela 8 oliin iddoo gabayaa irratti taasifameen namoonni 100 lakkaa'aman ajjeefamaniiti kan jirani. Odeeffannoo kanas gabaabsinee kan isin biraan geenyu ta'a kabajamtoota hordoftoota keenya. Kallattumaan gara odeeffannoo bal'inaan ilaallutti ceenaa. Naannoo Amaaraa lixa Goojjamitti hooggantoonni mootummaa naannichaa fi miseensi humna nageenyaa 30 ol hidhattoota faannoodhaan rashanamu qondaalli mootummaa naannichaa himeera. Aanaa Dagaa Daamot magaalaa Farasbeet jedhamu keessatti Hadaasa 26 bara 2017 humna mootummaaf odeeffannoo kennitu jedhamuun hooggantoonni aanaa hedduu miseensota milishaa fi poolisoonni shakkamanii hidhattoota faannoon ji'oota 2 oliif ukkaamsamanii turan ajjeefamaniiru jedhame. Bulchaan aanichaa obbo Walee Alamaayyoo kaabinoota isaanii 20 ta'an waliin ajjeefamu hoogganaan bulchiinsa fi nageenya godina lixa Goojjam beeksiseera. Hawaasni naannichaa namoota hidhaman kanneen gadhiisisuuf kadhataa turuu fi maatiin isaanii gara mootummaatti iyyachaa turuu BBC'n gabaaseera. Roobii darbe gaafa Sadaasa 25 bara 2017 waraana mootummaa fi hidhattoota faannoo gidduutti walitti bu'iinsi dhalateen faannoon hidhamtoota 37 ta'an halkan 9 irratti bakka turanii baasuu namoonni ijaan argan BBC'tti himaniiru. Hidhattoota faannoodhaan hidhamanii kan fudhataman hooggantoonni aanichaa 31 Farasbeet Mikaa'el bakka jedhamutti geeffamuun ajjeefamuun beekameera. Hoogganaan bulchiinsa fi nageenya godinichaa obbo Mulgeetan akka jedhanitti hooggantoonni siyaasaa fi nageenyaa 37 ji'a lamaaf erga hidhamanii booda maallaqa akka kaffalanii fi akka salphatan erga godhamanii bakka tokkotti ajjeefamaniiru jedhanii. Obbo Mulgeetan dabaluun hooggantoonni kunneen deebi'anii akka caasaa mootummaatti hin gallee fi bulchiinsa aanichaa dadhabsiisuuf ajjeefaman jedhanii. Namoonni hafan 6 gara Qaxalaa jedhamutti erga geeffamanii booda kana booda akka irra deebi'anii dogoggora hin hojjenne jedhamuun gadhiifamus dubbataniiru. Hidhattoonni faannoo naannoo Oromiyaa Shawaa Kaabaa keessatti namoota nagaa ajjeesuun uummata Oromoo boochisaa kan turanii fi kan jiran ta'uun isaanii ni yaadatama. Odeeffannoo keenya lammataatti ceenaa. Biyyoonni Arabaa fi dhaabbileen gurguddoon addunyaa tokko haleellaa Israa'el Sooriyaa irratti taasisaa jirtu balaaleffataniiru. Sooriyaatti ergamaa addaa UNA kan ta'an Geerii Beejirsanii haleellaan Israa'el baay'ee nama jeeqa jedhanii daangaa Sooriyaa keessatti sochii waraanaa Israa'elii fi haleellaa boombii arguu itti fufneerra kuni dhaabbachuu qaba jechuun dubbatanii. Gama kaaba baha Sooriyaa ammallee hidhattoonni Turkii fi Ameerikaan deeggaraman akka wal lolaa jiran ibsuun walitti bu'iinsi Sooriyaa akka hin dhaabbanne dubbatanii. Dhaabbanni mirga namoomaa Sooriyaa UK keessatti argamu akka jedhetti dilbata kaleechaa qofa haleellaan 310 ol ta'u buufata waraana Sooriyaa irratti raawwatamee jira jedhe. Haleellaan Israa'el buufataalee waraana Sooriyaa, kuusaa meeshaa waraanaa, buufata xayyaaraa, buufata humna galaanaa fi giddugala qorannoo dabalata. Haleellaan kunis magaalota gurguddoo Sooriyaa Aleppo, Damaskoo akkasumas Hamaa keessatti mudate. Guyyaa kibxata kaleessaa qofa haleellawwan 60 mudachuu dhaabbanni kun ibseera. Akka gabaasaaleen jedhanitti haleellaa kana wiirtuuwwan kunneen miidhamuu qofa osoo hin taane guutummaa guututti manca'aniiru. Biyyoota musliimaa daangaa ishee irratti argaman akka jinniitti kan ilaaltuuf balleessuudhaaf halkanii guyyaa hirriba kan hin qabne Israa'el mootummaan Asaad aangoo irraa kufuu hordofe meeshaalee waraanaa harka warra mormitootaa fi finxaaleyyii ittiin jettu akka hin seenne hojjechaa jira jechuun dubbatti. Ministeerri ittisaa Israa'el qaamni garee shororkeessaa kamuu daangaa fi lammiilee ishee akka doorsisanii hin ayyamnu jechuun dhaadate. Ministeerri ittisaa Israa'el Kaatis
Waraanni Israa'el guyyoota darban keessa Sooriyaa keessatti dandeettii waraanaa akka balaatti ilaalan balleessuuf socho'aa jira jedhe. Gama biraatiin Turkiin Israa'el birmadummaa Sooriyaa waraanaan cabsitee seenuun tuffii guddaa biyyoota Musliimaa Arabaaf qabdu daran kan mirkaneessedha jette. Turkiyyeen baqattoota Sooriyaa miliyoonaan lakkaa'aman keessummeessite, akkasumas gareewwan hidhattoota biyyattii keessatti socho'an tokko tokko ni deeggarti. Biyyoonni Arabaa ibsa baasanii weerara gara jabeenyaa Israa'el Sooriyaa keessatti gaggeessaa jirtu mormaniiru. Yaa ta'u malee gocha Israa'el balaaleffachuu irraa kan hafe Israa'el irratti tarkaanfii fudhachuu biyyi onnee qabdu hin argamne. Haaluma wal fakkaatuun Israa'el Falasxiinii fi Libaanos irratti weerara sanyii duguuggaa wayita gaggeessaa jirtu kanatti Iraan irraa kan hafe biyyi Arabaa Israa'el irratti tarkaanfii fudhattee hin jirtu. Ministeeronni dhimma alaa Masrii, Qaataar fi Saawud Arabiyaa tarkaanfiin Israa'el kun abbaa biyyummaa Sooriyaa seera idil addunyaa fi waliigaltee bara 1974 mallattaa'ee kan cabse ta'uu ibsaniiru. Israa'el galuu waliigaltichi Asaad aangorraa kufuu hordofee kufe jette. Bulchiinsi Ameerikaa sarbama Israa'el kana balaaleffachuus ta'ee waamuu baatus weerara dhaabbataa ta'uu hin qabu jedhe. Muummichi ministeera Benjaamin Netanyaahuu garuu waraana kana keessaa dafanii kan ba'anii fi ol ka'iinsa Goolaan daangaa Sooriyaa ture bara baraan kan Israa'el ta'a jechuun dhaadatanii. Ministeerri dhimma alaa Saawud Arabiyaa immoo dhaabbata UN qeequun waliigaltee hirmaannaa addaan ba'uu bara 1974 Sooriyaa fi Israa'el gidduutti taasifame Israa'el cabsuu balaaleffatanii. Tarkaanfiin kun Israa'el seera idil addunyaa cabsuu itti fufuu fi carraa Siiriyaanota nageenya tasgabbii fi qulqullina naannoo isaanii deeffachuuf qaban balleessuuf akkuma dhaadattee Israa'el waadaa ishee mirkaneessitee jirti jechuun ministeerri dhimma alaa ibsa baasee mirkaneesseera. Riyaad hawaasni addunyaa murtee Israa'el akka balaaleffatu gaafachuun abbaan biyyummaa Sooriyaa akka kabajamu, Goolaan immoo lafa Sooriyaa qabatameedha jechuun dhaamaniiru. Oduu keenya xumuraatti ceenam. Suudaan keessatti kibxata boombiin barmeela 8 fi dhukaasa gama waraanaa irraa dhufe namoonni 120 kan ajjeefaman yoo ta'u, irra caalaan isaanii lammiilee nagaa ta'uu falmitoonni mirgaa beeksisaniiru. Lolli ji'oota 20 ture waraana Alburaanii fi humnoota deeggarsaa saffisaa RSF gidduutti gaggeeffame ture. Raaffiin dhukaasa dhaabuu dhaabbate rakkoon bakka biraatti mudatu xiyyeeffannoo addunyaa olaantummaa waan qabateef waraanichi dhiiga lammiilee Suudaan dhangalaasuu itti fufe. Waraanni biyyattii bakkeewwan RSF'n to'atu keessatti haleellaa qilleensaa kan cimse yoo ta'u, RSF'n ammoo gandoota irratti sakatta'uu fi haleellaa meeshaa waraanaa cimaa raawwateera. Lamaanuu naannoo namoonni siivilii baay'inaan jiraatanitti xiyyeeffatanii. Boombiin barmeela 8 ol kaleessa magaalaa kaaba Daarfuritti gabaan rukutee akka ture koreen diddaa diimokiraasii Alfaashir deeggaru beeksise. Gareen mirga namoomaa Emergency Lawyers akka jedhetti namoonni 100 ol ajjeefamanii dhibbaan kan lakkaa'aman ammoo madaaniiru jedhe. Waraanni kun yeroo baay'ee magaalota kaaba Daarfur haleellaa qilleensaatiin kan haleelu yoo ta'u, magaalaa guddoo bulchiinsa naannoo sana Alfaashir yeroo dhumaaf to'achuuf waraanni RSF lolaa jira jedhame. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii namoonni miliyoona 30 ol gargaarsa kan barbaadan yoo ta'u, gama miliyoona 2 kan dhiyaatan ammoo qe'ee isaanirraa buqqa'aniiru. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoo ammaaf qabannee dhufne kanuma. Odeeffannoo biroo nagaa walitti deebinutti akka jirtan hundatti hamtuun isin hin argin jennee asumaan nagaadhaan mannaa.